السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا. obboleewwan kiyya akkuma kaleessa isiniin jedhe jechuudha. Wantoota nuti hanga ammaatti hubannoo irra hin kaa'in of eeggannoo maleedhaan nuti hojjennu. Wantoota akkanaa kana irraa wantoota tokko tokko waan beeynu waan yookiin ammoo tuyyuu nama tokko tokkoof dhiibbaa geessisuu danda'a. Kanaaf of eeggannoo nu barbaachisa jechuudha. Waanuma hojjennu kamirratti jechuudha. Yeroon ammaa kun yeroo teknooloojiiti. Yeroo teknooloojiin guddate kanatti of eeggannoo nu barbaachisa jechuudha. Akkuma kalee galgala isiniif maxxansee ture san jechuudha. Har'a inshallah viidiyoo waa'ee sanii irraa isiniif waraabuudhaaf wanta miidhaa nurratti geessu jechuudha. Osoo nuti hin hubanne akka nuti hubannetti immoo tuyyuu faayidaa qabeenneeti hubannu irraa gara biraatiin miidhaa nurra geessuu waan danda'u. Fakkeenyaaf namoonni tokko tokko piroofaayila keessan akka namoonni biraati seef godhatee jira daawloos godhatee gadi buufatee itti ofii isaatti ittiin fayyadamni gochuudha barbaadanii suuraa icciitii yookiin jechuudha nama biraatti kennuu kan barbaanne jechuudha. Piroofaayila keessan irra godhatanii qulfii itti gootan yeroo hedduu namoonni hedduutis warroonni waa'ee moobaayilaa waa'ee teknooloojii kana barsiisan jechuudha. Yeroo hedduu piroofaayila keessan qulfii itti godhaa. Qulfii itti gootan tokko sheer gochuu hin danda'u, laayikii gochuu hin danda'u, koomentii gochuu hin danda'u. Isin jalaa seef godhateeti ofii isaatti itti fayyadamuu dhiibbaa biraa isin irraan geessuu hin danda'u jedhaniiti yeroo hedduu barsiisaa turan jechuudha. Garuu wanti kun akka sanitti hubachuudhaan qabdan. Wanti kun qulfii gochuunis bareedaadha ta'e garuu immoo dhibbaan dhibbatti furtuun kun hanqabnu tajaajila bu'aa nuuf qaba. Dhiibbaa wanta nuti akka nurratti hin godhamne jennu saniif ammoo dhiibbaa hin qabamoo hin qabu waan jedhu beekuudha qabdan. Yeroon ammaa yeroo teknooloojiin guddate. Fakkeenyaaf ammaa piroofaayilli kun piroofaayila kiyya jechuudha. Akka argitan kanatti amma laayikis gochuu ni danda'anii, koomentis gochuu ni danda'anii, sheeris gochuu ni danda'an jechuudha. Qulfiidhaan qabu. Isa qulfiidha hin qabne kana jechuudha. Seef gochuus ni danda'an jechuudha. Abbaa barbaade seef gochuu danda'a. Kun waan argitan jedhee yaada asitti seef bakkeettu. Asitti piraayiveesii qaba jechuudha. Piraayiveesii yoo gootan namni tokko arguu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf meeqan namoota asitti lookeeshinas taagis godhachuu danda'a jechuudha. Akka argitan kana gubbaa kanarra kun bakka hunda qaba jechuudha. Piroofaayilli kun haala kanaan abbaan fedhee buufachuu ni danda'a haa jennu. Warroota qulfiitti godhatanu buusuu ni danda'anii feesbuuka isaanii irraa piroofaayila isaanii irra kaa'atan san hayyeemee bira haa deemnu. Fakkeenyaaf saahibbanoon kiyya na jala jiran kanneen keessaa fakkeenyaaf haa ilaallu mee as mee kan mucayyoo kanaa irratti ni dhooyina. Akka arguu jirtan kan amma kun amma garaagarummaan inni qabu isa kana jechuudha. Amma fakkeenyaaf suuraa mucayyoo tanaa jechuudha asirraa buusuu hin dandeessan jechuudha. Jenneeti yaanna. Laayikis gochuu hin dandeenye fakkeenyaaf reefa laayikii qaba asirratti kan isii laayikis hin qabu, koomentis sheeris hin qabu jechuudha. Seefis bakka gootanii isin hin fidu jechuudha. Haala kanaan jira. Haala kanaan jira jechuudha. Mee fakkeenyaaf nama biraa haa ilaallu buusuu hin dandeenyu haa jennu. Kan nama biraatti ilaallaa. Kan nama biraa haa ilaallu. Mee fakkeenyaaf isa kana haa ilaallu jechuudha. Amma fakkeenyaaf isa kana buusuu ni dandeenya moo hin dandeenyu waan jedhu ni ilaalla. Mee isa kana haa ilaallu. Inni kunis qulfii jira jechuudha. Koomentis, sheeris, laayikis waa tokko hin qabu jennu. Kan biraa ilaalla warroota piroofaayilli isaanii bu'uu danda'an jechuudha.
Suuraan kunis amma fakkeenyaaf qulfii irra jira. Qulfii hin qabu, amma kun fakkeenyaaf qulfii hin qabu, seef gochuu ni dandeessin jechuudha akka barbaadan jechuudha. Mee fakkeenyaaf amma warroota qulfii jiru jechuudha, feesbuukni isaanii jechuudha, piroofaayilii isaanii qulfiidha jiru fakkeenyaaf. Amma fakkeenyaaf kan ishee tanaa jechuudha, kan Ra'iisaa Muhammad jedhu kanaan fakkeenyaaf qulfii jira feesbuukni isii kun jechuudha. Abbaan fedhee seef godhachuu hin danda'u haa jennu. Gabaabumatti akkam gochuudha danda'a? Ammasumarraa haala salphaadhaan suuraa kana buufachuu ni danda'a jechuudha. Gabaabumatti akkamitti buufadha? Iskiriinshuut godha jechuudha. Iskiriinshuut erga godhee booda irraa muree hamma suuricha kanaa qofa jechuudha, kiroop godheeti irraa mureeti piroofaayila kiyya godhachuu danda'a jechuudha. Yoo fakkeenyaaf suuraa namaas gadhiistan suuraa keessan dhibbaan dhibbatti seef godhachuu danda'a namni. Kanaaf qulfii ergatti godhannee namni suuraa keenya san buusuu hin danda'u jettanii hin yaadan. Namoonni suuraadha namni biraa akka argu hin barbaanne, suuraa san fakkeenyaaf dho'isuudhaaf akka namni biraa sin jalaan buufanne barbaadan durumaanuu dursaati suuraa akkasii feesbuuka irra hin kaawwatina. Yookiin dhiibbaa wayiin irratti geesse akka jettanii yaaddan yoo ka jiraatu ta'e hin kaawwatina. Maaliif jennaan abbaa fedhetuyyuu iskiriinshuut godheeti kaafata jechuudha. Iskiriinshuut jechuun isa mobaayila keenyarraa isa itti cufnu kanaafi hoomboton ka jedhu kana walakkaa kana taraa sekondii lamaaf gadi qabnee kaafna jechuudha mobaayila keenyarraa. Yookaan ammoo sagalee hir'istuu fi kan ittiin cufan kana jechuudha, hoomboton kana qabneeti kaasna jechuudha. Yoo mobaayila jalaaksiidha ta'e hoombotonii fi kan ittiin cufan kana qofa walakkaa isaa gadi qabuudhaan daqiiqaa sekondii lamaaf iskiriinshuut goonachuu. Mee fakkeenyaaf kana iskiriinshuut haa godhu piroofaayila isii kana seef bakki itti godhuun bakki koomentii godhus laayikis godhuuf hin jiru waan ta'eef mee isa kana ka qulfii qabu kana akkamitti buusna ka jedhu na eegaa. Iskiriinshuut kaaseera amma isa kana fakkeenyaaf keessaa bahee haaluma salphaadhaan jechuudha gaalarii kee keessa galeetiin iskiriinshuut ilaale jechuudha. Okay, haala kanaan kun akka argitan kanatti gaalarii kee keessa galee jira. Suuraan sun waan akka garaagarummaa tokko kan qabne jechuudha. Amma fakkeenyaaf asitti yeroo idittu hinu mobaayila keenya guutuu iskiriinaa waliin waan kaaseef kanaaf bakka mobaayilaa kana irraa murreetti bakka fotoo bakka sararri adiin itti dhaabbatu kana qofa geessina jechuudha, akkatti kirooppi goona jechuudha. Gabaabumatti suuricha san baafannee jirra jechuudha. Amma seef goone jirra. Erga seef goone kun amma akka argu jirtan kanatti inni kun kan iskiriinaa waliin ka'e kun gurraachi gamni gadii kun mobaayila jechuudha. Inni kun ammoo kan murame jechuudha. Suurichuma san qofa jechuudha. Kun akka argitan kanatti piroofaayila irra kaawwachuu ni danda'a jechuudha namni gabaabumatti jechuudha. Okay, inni biraa namoonni tokko tokko jechuudha baay'ee dogongoran. Iimoo keenya gubbarra jechuudha suuraa piroofaayilaa ni kaawwanna. Isa kanarraa ammoo tuyyuu namni seef godhachuu hin danda'u jettaniiti suuraan ta'an irra kaawwattan. Fakkeenyaaf amma kiyya kana asirraa haaluma salphaadhaan irratti ta'ee iskiriinshuut godheeti irraa muree jechuudha haala kanaan. Fakkeenyaaf mee amma isa Liibaan Abbaas jedhu kana suuraa isaa piroofaayila iimoo irraa namni seef godhachuu hin danda'u abbaan fedheewu. Garuu immoo haala salphaadhaan iskiriinshuutiidhaan suuraa abbaa feetanii buufachuu ni dandeessan jechuudha. Akka amma argu jirtan kana amma suuraa kana buufuudhaaf haaluma salphaadhaan iskiriinshuut kana dhahee san booda gaalarii kiyya keessa seena jechuudha. Erga gaalarii kiyya keessa seenee footoo idiitar godheetiin kiroop godhee irraa mure jechuudha. Haala kanaan kun gaalarii keessa seenee jira. Amma asitti idiit tuqaa sana booda kiroop bakka jedhaniin tuqaa fuula mobaayilaa kana irraa mura suuricha kan akkaataan duraanitti taa'ee jiru san qofa muree buusa jechuudha. Haala kanaan seef godhee jira. Akka barbaadetti piroofaayila irra kaachuu danda'a, bakka fedhe waan fedhe irratti hojjechuu danda'a jechuudha suuraa kana. Kanaaf namoonni hedduu tokko tokko fakkeenyaaf namoonni suuraa namaa balleessan jiru.
wantoota akkanaa kanaaf namaa wal dhabdee nama waan ta'an isin irratti hojjechuu danda'a waan ta'eef suuraa keessan maxxansuu danda'a waan ta'eef kanaaf namoonni tokko qulfii itti godhannaa jettan gabaabumatti waan akka filaaworiidhaa waan adda addaa barruu adda addaa irra kaa'adhaa malee suuraa akkasii icciitiidhaaf barbaaddan piroofaayila keessan irra hin kaatina gonkumaa yeroo teknooloojiiti abbaa fedhetuyyuu iskiriinsheet godhee wanta san kirooppii godhee suuraadhuma san jechuudha osoo jijjiirama kan qabne hambifachuu danda'a jechuudha. Kanaaf hin dogongorina qulfii yoo itti goone feesbuukni kenna namni tokkooyyuu arguu hin danda'u jettaniiti hin yaadina kun dogongoraan jedhee yaada akka mataa kiyyaatti jechuudha. Fakkeenyaaf aan ammamee qulfiidhaan itti godha kiyya kana. Salaamu alaikum. Qulfii itti godhuudhaaf akkamitti goona warroonni jettanii gaafattan immoo maal gootanii haaluma salphaadhaan erga piroofaayila keessan jala galtanii sara sadii tuqaatananii tuqxu jechuudha. San booda view private shortcut ka jedhu kana jechuudha isa walakkaa kana jechuudha. Kunoonni argitan jedhee yaada isa kana jechuudha. Irra gootanii suuricha keessan kanarratti yeroo gootan view profile picture ka jedhu kana tuqxan jechuudha dhiifama sana booda tuqaa sadii gama gubbaa irraan jirtu tana jechuudha ni argitan jedhee yaada suuraa tana jechuudha kunoo as tuqaa sadii tana gootan jechuudha erga gootanii haala kanaan isiniif dhufaa ol harkistanii edit private ka jedhu kana tuqxan achi booda unlimit ka jedhu kanarratti hogguu deebistan abbaan fedhe likes comments shares gochuun danda'u saves gochuun danda'u jechuudha. Ana fakkeenyaaf qollofee jira jechuudha kiyya kana amma maalirra jira unlimit ka jedhu irratti hidhamee jira jechuudha. Amma namoonni biraati likes shares comments gochuun danda'an jechuudha na malee haala kanaanii kanaaf kun homa waan tokko nurraa eeguun danda'u bu'aa tokko nuuf hin qabuun isin ijaan dhibbatti kanaaf piroofaayila namni akka buufatu hin barbaanne akka namni itti fayyadamu gochuun barbaanne sodaa irraa qabdan haala kanaan gabaabumatti waan akka piroofaayilii barreeffama adda addaa irra kaawwadhaa isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.